Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isinii darbu qophii addaati. Qophii addaa har'aa kootiin keessummaaf biraa qaba. Keessummaan koo har'aa Dr. Milkeessaa Gammachuuti. Dr. Milkeessaa wajjin Milkeessaa Gammachuu yookaan Milkeessaa Miidhagaa. Dr. Milkeessaa wajjin turtii haala yeroo irratti taasisuudhaaf turtii gabaabaa goonaa. Kutaa jalqabaa gooneeti dhimmoota gurguddoo kutaa lammaffaa keessatti kaafnutu jiraata. Qophii har'aa kanaan waa'ee ajjecha Haacaaluu keessa seennee wantoota laallutu jira. Akkasumas dhimmoota akka ajandaa guddaatti miti xixiqqaa tibba kana deemaa jiru jarri warri biltsiginnaa mootummaa haaraa uumaa jirra. Asiif asichi aangoo kennaa jirra. Warroota mormitootas aangoo dabaleettitu akkas godhamaa jira waan jedhu haasa'anii waan sanirraa waan xiqqaadhuma tuqnee dabarraa. Saniin dabalataan lolli gama hundaan deemaa jiru jajjabaachaa deemaa jira. Feetiin biyya sanaa maal ta'uudhaaf deema kan jedhu kaasuudhaaf deemna. Keessattuu Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bakka adda addaatiin leenjii mooraa adda addaa irraa waraana eebbisiisaa jira. Biyyi goolaba waraanaa keessa seenterratti waan biraa dabalachaa deemaa jirti. Kan ilaallu ta'a. Diinagdeen biyyattii kufaatii hamaan isa mudatee jira. Kufaatii amma mudate kanaan warroonni maallaqa liqeessan Itoophiyaadhaaf maallaqa hin kenninu yookaan Itoophiyaan maallaqa liqeeffattee maallaqa deebisuu haala hin dandeenye irra jirti jedhanii keessattuu warroonni liqaa biyyoota adda addaa ilaalan Itoophiyaa jank yookaan C- keessa galchanii jiru. Kunis garam adeemaa jira kan jedhu ni ilaalla. Dhimmi guddaan irra xiyyeeffannaa guddaatti kenninee yeroo itti fudhannee ilaallu immoo tokko akkuma baakgiraawundii kiyya argitanii irreechi kabajamuudhaaf deema. Irreecha kana ilaalchisee wantoota adda addaa waan kakka'aa jirantu jiru. Kan ilaallu ta'a. Dr. Milkeessaa affeerraa koo fudhattee gara qophii kanatti baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan eegdan carraa kana naa kennuu keetiifis galatoom. Ayyee Dr. Milkeessaa mee gaafiidhuma jalqabaa kootiiniin kaa dhimmi yeroon isaas yeroo irreechaati waan ta'eef tibba kana irreechaan kabajamuudhaaf adeemaa jira. Wantoota waldhahan miidiyaa mootummaa irratti gabaasni waldhahu kan adda addaa gabaafamaa jira. Murteen abbootii gadaa irreechi baranaa karaa kamiinuu odoo lakkoofsi namaa xiqqaachuu hin dandeenye uggurri tokko odoo irratti hin godhamne uummanni dhufuu danda'u. Hundinuu dhufee hora Arsadeettis hora Finfinneettis akka kabajuu danda'u kan jedhu murtee dabarsanii turan. Murtee isaan dabarsanii sana miidiyaaleen mootummaa olirraa fuudhanii erga gabaasan booda tibba kana immoo of duuba deebi'aniiti koronaa mikniyaata yookaan sababa koronaatiin irreechi baranaas guutuudhaan yookaan uummata guutuudhaan kabajamuu hin danda'u kan jedhu kaasan. Dookumentiin isaan keessaa arganne immoo akka ibsutti dookumenticha irratti irreecha gandarraa kaasee hanga godinaatti, godinarraa kaasee hanga zooniirraa hanga federaalaatti caasaa paartii biltsiginnaatiin akkaataa irreechitti kabajamuu danda'u irratti waraqaa dookumentii lafa kaa'ameetti hojjetamaa ture. Gaafa duraa gaafii fi deebii jalqaba guyyoo wajjin gootan keessatti irreecha fi koronaa wanti wal qabsiisu hin jiru. Tibbuma kana masqalli kabajamaa ture. Tibbuma kana ayyaanni adda addaa irra deddeebi'ee kabajamaa ture. Tibba kana immoo koronaan egaa irreechi yoo dhufu akkuma kanaan dura ol ka'u sana ol ka'aa jira. Akkaataa adeemsa amma jiru kana adeemsa kanaan dura keessatti beektu wajjin walitti qabdee akkamitti ilaalta Dr. Milkeessaa waa'ee irreecha irratti deemaa jiru kana? Irreecha ni eeyyamanii sana uummatatu murteeffata. Haa ta'u malee ni sodaatu ayyaana irreechaa kana. Maaliif ayyaana irreechaa jechuun bakka Oromoon hundi itti wal ga'u waan ta'eefi bakka Oromoo yoo wal ga'e immoo gaafii siyaasaa nutti kaasa. Gaafii Finfinnee nurratti kaasa. Gaafii Oromummaa nurratti kaasa. Gaafii ofiin obbushuu, gaafii bilisummaa nutti kaasa jedhanii sodaatu waan ta'eef yeroo hedduus ayyaanni irreechaa bakka itti Oromoonni yeroo dheeraadhaaf addaan faca'anii turan walitti dhufanii nagaa wal gaafatanii tokkummaa isaanii cimsatanii waa'ee mootummaas irratti haasa'anii irratti sirbanii waaqas galateeffatanii galu. Kanaaf jecha bakki sun bakka itti tokkummaa Oromoon itti mul'atu waan ta'eef tokkummaa Oromoo kana immoo hin sodaata. Mootummaan kuni tokkummaa Oromoo kanas basically paartiin biltsiginnaa
hamma ani beekutti hamma ani keessa turetti sagantaa dhaabaa isaatiin sagantaa siyaasaa baafateen tokkummaa Itoophiyaa boolla diigamuu tokkummaa sabaa irratti ijaaruudhaaf waan ijaaramee fi naannoodhaan addaan qoqqooduudhaan walirratti kakaasuudhaan saba kana dadhabsiisuudhaan biyya Itoophiyaa cimsuu waan jedhu ilaalcha kanaatiin socho'u waan ta'eef akka sirnaatti sirnichi saba Oromoo tokkummaa isaa dadhabsiisaa deemee eenyummaa isaa sirraa mulqaa deemee eenyummaa Itoophiyummaa eenyummaa Amaarinyaa itti uwwisaa deemuudhaaf waan karoorfatee wixineeffatee raggaasifatee ka'ee fi ayyaana Irreechaa kana ni sodaata. Ayyaana Irreechaa kana irratti maaliif fakkeenyaaf amma gaaffiin Finfinnee systematically hojii ala godhame bilchiginnaadhaan. Oromoon utuu waggaa dheeraaf gaaffii Finfinnee irratti wareegama kaffalaa ture maqaa seeraan gaaffii heerri biyyaa kenneef mirga dantaa addaa heerri kabajeef seeraan irraa qabu kana dabsanii hojii ala godhanii amma waa'ee dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa kaasuun mataan isaa waan naannummaa waan jechuun gadaantummaa sii kennisiisa waan ta'eef akka waliigalaatti Oromoo yoo walitti qabame yoo bakka tokko dhufe dhimma Oromoo dhimma eenyummaa isaa dhimma tokkummaa dhimma gaaffilee jajjabduu isaa kaasa waan ta'eef ni sodaatu. Sanaaf immoo waan fedhes godhanii irratti hojjetu akkuma warreen gaddaa kaardii itti seensaa godhanii sana immoo kaardii seensaa sana waajjirri dhaabaa qopheessee chaappaan dugda isaa irratti chaappaa federaalaa poolisii federaalaa fi poolisiin naannoo irratti chaappesseetu namootaaf waajjirri dhaabaa hireetu irratti hirmaata jechuudha akka warreen gaddaa. Ammas abbootiin gadaa keenya namni abbaan fedhe hirmaachuu danda'a maal jedhanii labsuu danda'u garuu sirnichi kanan godhu. Surely jala muree kanan sitti kanan himu kaardiidhaan seenama baranas. Akkanan odeeffannoo qabutti aanaaleerraa namni qophaa'aa jira. Namni dhufee hirmaatu qopheessaa jiru. Kanammoo waajjira dhaabaatu olaantummaadhaan fudhatee akkuma ati jetteeyyuu dookumentiin qophaa'ee dookumentiin ayyaana Irreechaa fi nageenyaan jedhu waraqaan qorannoo jedhamee wanta ta'e wayii waajjirri dhaabaa qopheessee sadarkaa godinaaf magaalaa irratti akka irraan gadee sadarkaa Finfinnee irrattis irratti mari'atamaa jira. Nageenyaa fi Irreecha dhaniitu. Nageenya yeroo jedhamu poolitikaadha. Irreechi ayyaana Oromooti. Matumti isaayyuu ayyaana tokkummaati. Nageenya itti fiddee waa'ee security itti kaaftee baay'achuun qabdanii waa'ee Oromummaan kaasiinaa waa'een asirratti jettee irratti waan itti bobbootu waan akkasiitu jira jechuudha. Isaan amma deemee maal godhu afaanii waan biraa sitti haasa'u keessaan immoo waraqaan qophaa'eetu namni seenuu akka hin dandeenye godhu san keessa nama tumuun jira lama hirmaadhadhee waraqaa malee seenuu hin dandeessu jedhuuni poolisii waraana akka malee bobbaasaniitu waraqaa sana namni hin qabaanne Oromummaan irraa mulqamaa jechuudha. Kuni kana waanumti shakkamu hin jiraatu. Abbootiin gadaa koottaa hirmaadhaa jechuu danda'u garuu sababa koronaati. Koronaan na yaadadha walgahii koree giddugaleessaa bilchiginnaa tokko irratti waa'ee koronaa akkuma koronaan dhufeen koronaan inda malkaama aggaxaamii inni xaqamnaa diina keenya kan haa dadhabsiisnu waan jedhu waraqaan dhiyaatee kitaabni wayii maxxanee dhufee ture dubbisneetu san keessa diinota keenyaan jedhamu
Diina jechuun egaa seelii diinaa jechuun kan paarticha mormu, kan paarticha hin deeggarre hunda akkaataa ittiin balleessamu san ragga'ee ture. So koronaa akka carraatti fayyadamameetu mootummaan bilchiginnaa akka lafa qabatu waan jedhu kun akka imaammataatti waan ragga'ee irratti hojjetamaa jiru waan ta'eef koronaan gaafa kan biraan hojjenne gaafa Oromoon walitti qabamu gaafa paartiin mormituu naannoo jettu koronaan baay'ata siin jedhaniitu wanni godhu malee inni isaan hin eeyyamanii garuu Oromoon ansaatti deeffachuu qaba jennoo isatti dhufuuf hin deema. Uummanni egaa jarri tarsiimoo itti baasanii gandarraa kaasanii akkaataa itti hojjetamaa jiru hanga ammaas akka hojjetamaa jirus quba qabnaa warra gandaarraa ammumarraa namoonni qophaa'aman already beekamanii jiru. Keessattuu fidaniiti yeroo mootummaa amma tibba kana jechaa jiran itti hundeessanis fidanii irreecha waliin wal qabsiisanii even hundeeffama mootummaatiif irreecha irra taruu qabna kan jedhu faadha kan ka'aa ture jechuudha. Oromoon maal gochuu qabaadha? Dhugaadhuma dubbachuudhaaf mootummaan uummanni filate hin jiru. Kan isaan ofiin jedhan sana mootummaan uummanni filate hin jiru. Mootummaan uummata dhaga'u biyya hin jirre keessatti uummanni mootummaa dhaga'u jiraachuu qabaayi. Uummanni afaan qawweetiin akka barbaanne gooneesi bulchina jedhan kuni mootummaadhaaf deebii akkamii deebisuu qaba? Propoozaala bifa kanaan bahu kanaaf Dr. Milkeessa. Mootummaa uumamaa jiru jettee tokkotu na kolfisiise mootummaa. Diraamaa bilchiginnaan asii achi hojjetu namni maaliifaan akka iyyuu naan galu. Yoo barbaade jaarraas mootummaa haaraa ijaarrachuu danda'a. Yoo barbaade torbanni boodas abaluu Shimallisiin ari'ee nama biraa kaa'achuus mala. Shimallisis immoo naannoo isaa irratti nugusadha waan ta'eef innis abbaa barbaade ari'achuu mala. Mootummaa haaraa wanni jedhamu hin jiru. Mootummaan isuma duriitis waggaa 27 kana beektanidha. Wanni haaraa wanni dhufe hin jiru. Hin jiraatus wanni haaraan kan dhufe yoo jiraate imaammata sirna nafxeenyaatu dhufee imaammata OPDO'n duratti qabatee TPLF faana hojjetaa ture bakka bu'e. Wanni haaraa yoo jiraate sadarkaa sagantaa siyaasaatu addatu dhufee Itoophiyummaa waan jedhuutu sirratti fe'ama. Isa fudhatteetu mataa keetti baattattee muudama fudhattaa jechuudha. Namoonni Itoophiyummaa wannoo kana sirna nafxeenyaa kana faarsuu danda'an yoo jiraatan paartii kam keessaayyuu muudamuu danda'u jechuudha. Amma ilaalaa akkuma jirtan namoonni Finfinnee maqaa Finfinnee jedhamuun qabdu bararaadha jedhan faatu amma kaabinee Finfinnee ta'ee muudameera. Akka Yusuf Ibrahimiin sirriitti hin beekan. Amma Addis Ababa Yuunivarsiitii yeroon ture gurbaan baay'ee nama waa'ee Oromoo dhaga'u miti. Tu haalli mijaa'eef yommuu duguunee balleessina jedhee nama amanuu abinirraa fuudhanii achi kaa'anii namoota akka Izeemaa keessaa guuranii achi naqaa jiran. Of course amma namoonni turanis Izeemaadhuma. Geediyoon Ximootewoos fa'aa kun amma baalangaa federaalaarraan ture Gimboo Sabaattiidha. Izeemaadha. Namoonni Burtukaan Miidhagsaa Izeemaadha. Namoonni ati lakkoofteen fixu. Maasaa Shannaafi amma Oromoota hidhaa jiran kanatti taphataa jiran kun hundi isaanii Izeemaadha. Izeemaan durumaa aangoorra ture ammas hin kakkaa'u. Maaliif imaammata bilchiginnaaf Izeemaa wal fakkaata waan ta'eef Itoophiyummaa nafxeenyaa maal waa'ee Oromummaa balleessita taanaan irratti hinduulta taanaan inni rakkoo hin qabu. So anyways wanni mootummaan haaraatti ijaarama maal jedhamee afarfamu kun innuma natti mul'atu namni maaliif ajandaa akka godhee faana deemu just dhimma yoo qabaanne dhimma ofii irratti hojjetachuudha malee na kolfisiisa waa'ee mootummaa haaraa. So kanaafuu maal jechuu barbaadeen wanni isaan sodaatan tokkummaa Oromoo kana sodaatu. Yoo Oromoon wal faana walitti dhufee mari'achuu jalqabee gaafii ofii deebisee gaafachuu jalqabee dubbiin nurkaa baadha ni sodaatu waan ta'eef ajandaa misliidingii uumamaniitumaatiin yeroodhuma daqiiqaa torban tokko torban lamaaf ji'aa waan akkasii konsamshiniidhaaf daddarbatu malee wanni mootummaan haaraan ijaaramu hin jiru.
So ayyaana irreechaas bifa sanaan duuchanii wanna ta'e godhaniidhuma irra darbuudhaaf yaalama. Oromoon immoo dhimma ofii itti yaaduu qaba jedhee. Mee egaa Oromoon dhimma ofiitti yaadeeti haala ofii barbaaduun ayyaana ofii kabajachuudhaaf mootummaan uummataa fi hawwaatu waan hin jirreef Oromoonis waamicha isaanii irra dhiiseeti bakka danda'etti ayyaana ofii kabajachuu qabaadha ergaan walumaa gala jiru. Mee kana wajjin wal qabatee yeroo baay'ee kaka'u ayyaana kana wajjinis wal qabatee miimoorii hedduu keessattuu ayyaana bara 2019 irreecha 19 kabajamaa ture keessatti waan hin daganne keessaa tokko dhimma Haacaaluu Hundeessaati. Dhimmi Finfinnee gaafa ka'u, dhimmi ayyaana irreechaa gaafa ka'u gama adda addaatiin miimoorii hedduun wajjin qaba. Waa'ee ajjeechaa isaa kana ilaalchiseeti gama adda addaatiin wantoota kan ka'antu jira. Waan tokko maqaa kan kee wajjin Dr. Milkeessa qabatee kan ka'u waa'ee ajjeechaa Haacaaluu ajjeesuu namoota visible ta'an siyaasa Oromoo keessaa haquu ilaalchiseeti. Kitaabni tokko afaan Amaaraatiin barraa'ee The Hijacked Revolution kan jedhu tokko afaan Amaaraatiin barraa'ee exactly akkaataadhuma siyaasni biyya sanii deemeen barreeffamee kitaaba taa'e tokkotu jira. Kitaaba sana keessatti muummichi ministeeraa Haacaaluu masaraa keessatti waamee akkaataa nuti jennuu fi maammata nuti deemnuun hin deemtu taanaani nabsee keetiifis haala si sodaachisa akka jedhe fa'aa akkatti kaasedha. Mee waan Haacaaluu kana detail post ajjeechaa isaa booda ajjeechaa isaa dura paartii keessatti wanti ture maalidha? Haacaaluu qofa oduu hin ta'in akka sirnaatti namoonni irratti xiyyeeffatamee ajjeefamuudhaaf imeejii siyaasaa keessaa baasuudhaaf namoonni yaaliin irratti taasifamaa ture akka jiru beekamaadha. Mee specifically Haacaaluu irratti fokasaa goonuti. Barreeffama kitaabicha sanii akkamitti argite? Barreeffamni sun dhuguma kan keeti moo namoota birootti barreesse jettee yaadda? Walumaa galattoo imeejii namoota akkasii sanniin hin balleessina jedhee itti hojjetamaa kan ture waan ta'eef eenyunni warroonni gurguddoon bilisiginnaa keessaa piroojeektii kana bocaniiti akka raawwatamu taasisaa kan turan eenyu fa'aadha Dr. Milkeessa? Kitaabicha namitti an barreesse garuu nama barreesse nan beeka. Namni kun achuma jira. Namoota yaada bal'aa kitaaba sana keessatti namoota kennanii callisee miti kitaabichaan barreeffame masaraa mootummaa keessaa namoota Riippablikaan Gaardii keessa hojjetan Riippablikaan Gaardii damee waraanaa fi dameen tikaa jira. Lamaan keessaa odeeffannoo bal'aa fuudhamee achuma muummicha ministeeraa biraas namoonni hojjetan jiru. Isaanirraas yeroo dheeraa namoonni achi jiranis fuudhameera. Kitaabichi kan inni barreeffame ragaa qabatamaa iddoo garaagaraarraa Biiraawi Deennatii irraas fuudhameera. Poolisii Oromiyaa irraas fuudhameera. Kitaabicha namitti kan barreesse garuu namni barreesse jiraachuma jira. Ragaa bal'aan fuudhameetu namni biraas kan baay'ee gargaare jira nama kana maqaan dhawanii. Kitaabichi ragaadhuma qabatamaa sa'aatii sanatti yeroo kitaabni sun itti barreeffametti waanuma qabatamaa wayiitu barreeffamee iddoo tokko tokkotti ragaa guutuu dhabuudhaan wanni xixiqqoon achi keessaa sirraa'uu danda'an jiraachuu malu. Garuu immoo baay'een kitaabichi akka waliigalaatti olaalle bal'inaan waan sirrii of keessaa qaba. Darbee waan iddootti ragaa tuun qabaatiin wanni dogoggoroon xixiqqoon jiru. Kanaachi garuu ragaa bal'aatu funaanamee akkaatuma funaanamee maxxanfame waan ta'eef ragichi sirriidhuma. Darbee wanni ajjeechaa Oromiyaa keessaa wal qabatee Haacaaluu muummicha du'aati yoo jenne ajjeechaa olaanaa Oromoo irratti raawwate keessaa isa tokkoffaa yoo jenne Oromiyaa keessatti Haacaaluudhaan duras Haacaaluudhaan boodas
du'a isaatiin duras boodas Oromiyaa keessatti wanti raawwatame akkaataa karooraatiin raawwate sana qabachuun barbaachisaadha. Gaafa ODP'n jiru walgahii tokkotu ture. Walgahii sana irratti walfalmii guddaatu ka'ee kabajamoo muummichi ministeeraa yaada dhiyeessan. Yaadni kun Oromiyaa keessatti paartii ODP'tiin ala paartiin biraa jiraachuu hin qabu. Namni nu mormus Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabu. TPLF irraa barachuu qabna. Bara TPLF Tigraay keessa paartii mormituun hin turre. Bara nu immoo Oromiyaa irraa dhufnee biyya bulchinutti Oromiyaa keessa kan nu mormus kan nu waliin ol dorgomus jiraachuu hin qabu jedhanii yaada dhiyeessanii yaada sana kallattii dhiyeessan. Yaada sana namoonni mormanis jijjiiruu haa ta'uuti yaadichi olaantummaa argatee kallattii isaan kaa'an waan ta'eef hojiirra oolaa jechuudha. So akkaataa hojiirra oolmaa isaa anaa dhiisaa jedhan isaa. Kanarraa kan ka'e ergasii asitti an guyyaa sana shookdi ta'e. Maaliifi wanni nuyi achi galleef dimokiraatessuudhaaf ture. Malee paartii tokko kana alatti hundi Oromiyaa keessa hin jiraatu hin socho'u kan morme hin du'anne waan akka kanaa gochuun faashizimiidha. Kana ta'aadhe yaanne. Mee asirratti Dr. Milkeessa akka sirriitti qulqulleessaa deemnu namoonni already adda baheeti mana addaan qoodannee qabna waan ta'eef namoonni yaada muummichaa kana qabatanii gara afootti haa deemnu jedhanii fi namoonni yaadni kun hin ta'u jedhee yoo tana callayeetu addaan bahee kun aangoo irraa ari'amee kun waan adda addaa godhameera waan ta'eef yaada isaa deeggaranii warroota dhaabatanii hangammaa waliin dhaabatanii fi mormanii callisanii kan waliin deeman kanniin ijoo warroota ta'an kaasaa haa deemnu because gara fuuldurattis waan kana seenaadhaaf ta'a waan ta'eef qabannee kaa'uun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jechuu Dr. Milkeessa. Aadaa paartichaa keessatti maal beekta? Yaada mormuu dandeessa garuu yoo harki caalu deeggaree raggaanaan gadi baateettis ximbisin jedhu. Kanarraa kan ka'e harki caalu immoo namni achi keessa jiru hin dubbatu. Calliseetuma taa'ee waan ittiin jedhame sana fudhatee bahurraa kan hafe hojiitti achi keessatti falmee waa'ee Oromootii fi jennoo kootedhee jala dhaabbatee namni yaada ofii ibsatu nama 2, 3, 4 caaltu yeroo sana. Kanaaf namoonni yeroo sana onni jedhan maqaa dha'uun hin danda'ama garuu kun achuma jiru ammallee paartichuma keessatti aangoo olaanaarra jijjiiratanii jechuudha. Yeroo sanatti waan gaarii namoonni kakkaasan ammoo achuma keessa walii galanii kan taa'an maqaa namaa kaasuu fi onni jechuun yoo barbaachisaa ta'e sadarkaa barbaachisutti kaasuu wayyaadhe tananii waan jedhuuf akka sirnaatti garuu murteen guyyaa sana darbe murteen akka kanaa kallattiin mootummaa kallattiin paartii kaa'ame Oromiyaa keessaa kan mormu qulqulleessuun TPLF irraa fakkeenya haa fudhannudha. Bara TPLF Tigraay keessa paartiin mormituun turre waan ta'eef nu biras hin jiraatu. Kan mormu immoo ni badaa hin jedhu. Ergasiiti waan kana sadarkaa imaamataatti fudhatameetu hunduu seelii diinaa jedhamee irratti bobba'amee kaan shanee jechuudhaan kaan miseensa ibin warra paartilee mormituu karaa nagaa qabsoofnadhaan kan akka kaafaawoo kan akka abaawoo warri kunillee caasaan isaanii akka jiruun tokkotu nafiin ijoolleen qeerroon hooggantoonni qeerroo utuu nafiin kun ajjeefamee kun hidhamee hidhaadhaas baasanii rashanuun aadaa ta'ee haati kee yoo ati ilmi bosona jira taanaan haadha torchar gochuun abbaa torchar gochuun mana irratti gubuun wanni kun kallattiidhuma sanaan hojiirra ta'u godhamee Hacaaluun immoo
Hacaaluun waan kanaaf intarvii isaa sanatu wanni godhe an jedhamu miti. Intarviin isaa sababa hinnasumaa ta'uu mala. Garuu karoorarra ture namoonni utuu Hacaaluun miti ta'e namni biraas utuu ajjeefame Jawaar fa'aa Baqqaleen fa'aa Jawaari du'a escape godhe malee silaa hin ajjeefama ture. Jechuun carraa qaba. Carraa hin duune jechuudha. Carraa du'a ooluu carraa qabaaf hafee malee inni kan isaas akkuma jedhame sana qulqulleessuun Oromiyaa paartii tokkittiitti nama paartii tokkotti hafu gochuun akka sagantaatti imaammataatti waan approved waan ta'eefi sadarkaa hidhamuun akka carraatti ilaaleef jechuudha. Keessa wannichaa sirnichaa waan hin beekuufi carraa qabadhee kanan hidhamuun isaa mataan isaa yakkadha. Garuu ammoo namoonni gurguddaan hidhaman kun yakkadha. Uumaa tokko tuun balleessii hidhamanii garuu ammoo silaa ni du'u. Hacaaluu dura silaa Jawaartu du'a ture silaa. So maaliif pilaaniiwwanii fi imaammatoota ba'anii ittiin hojjetamaa turan waan hin beekuuf at least waggoota 2 darban keessa Oromoon lakkoofsi Oromoo meeqa du'e? Dargaggeessi qeerroo meeqa ajjeefame? At least isa hidhatee deemu hidhateetu deemaa jira jetteetu hidhannoo irratti du'e yoo jettee egaa isa hidhanne isa nagaa isa karaa nagaan qabsaa jedhu meeqa du'e? Ijoolleen qeerroon fuutee jijjiirama kana hunda fidde eessa jirtan? Meeqatu lubbuun jira? Meeqatu mana hidhaadhaan beera shaname? Kun hundi nuu hojiitiin godhama. Kana rabbi haala kaa'uttee dhuma dhiista malee mana namaa godina hunda keessatti argamanii ajjeefamaniiru. Kun mana hidhaa jira. Karaa carraa kennee mana hidhaa jira. Kaaf immoo bosonatti deemee ijoollee bosonaatti galee ofirraa difeenduuf gochaa jira jechuudha. So Hacaaluun akka waliigalaatti sababa poolitikaa siyyaa wanni sanaan geggeeffame jechuudha. Isaan wal qabatee immoo nafa immoo wanni fudhatame immediately karoora murtee sanaatu waan sanatu hojiirra oolee imposed irratti ta'e al tokkoon Oromoo irratti imaammata qabatamee dhufetu al tokko dugda kutee imposed at once and they will forget through time jedha Makabeleen. Yoo waan hamaa qabattee dhuftee imaammata hamaa dhawattee aluma tokko irratti dump on them at once. Isaan uummanni suuta irraanfataa deema waa'ee uummataa dhiisii jedha Makabeleen. So wannichi yoo ilaaltu mucaa tokko ijoolleen poolisii Finfinnee qorattoota turte wayiitu turte yeroo ajjeechaasaa booda keessa ari'atan. Ijoollee Oromoodha ijoolleen kun booda ari'atanii isaan akka dubbatanitti bilbiloota yeroo sana Hacaaluutti bilbilamanii fi bilbila isaas access gochuu qabnadhanii gaafatanii jennaan ibirra saasaa ittiin inni du'e sanallee access goonaa maal waan jechuun procedurally waan manni murtiitiif dhiyaatuu qabu wayii wanna bilbila nama du'ee sana akkamittiin ati yoonni jettaa jennaan beeraawi deennatiin hin fudhattan jedhee didee jara ari'ate achi keessa. Gaafa Hacaaluun ajjeefame nama hangafa olaanaa wayii maqaan dhahuutii poolisii Oromiyaa irra gaafadheera. Mucayyoo dubartii sana bira ga'ee kakkabalee sabbaa keedhee gaafadheera waan jiru naa kaafteetti jedhe. So akkumatti ifatti bilbilaan natti hime namni suni galgaluma sana karaa adda addaatiinis wanni jedheeranii. So amma wanni barbaachisu abaluu Mixter X ajjeesee Mixter Y ajjeesee maaloodha miti wannichi sun amma bu'aan qabu.
Oromoon dugdi isaa akka hin taanetti dhahame jechuudha. So kanarraa kan ka'e Maal inni geeniin irraa yaaddame? Maal inni egaa yeroo tokkotti itti ol buusi egaa ajjechaa isaa sana booda wantoota dhufanii yaadannaa. Ajjechaa isaa boodaadha biltsiginnaan paartilee siyaasaa hunda taphaan ala godhuun namoota hidhuun ka dhufe. So do you think it's part of the plan or akkuma tasaa wantoota walitti dhufe moo akkaataadhuma karoorfameen deeme? Lakkii wanni mootummaan abbaa irree tokko gaafa dhufee jedhu lafa qabachuudhaaf sirni isaa akka lafa qabatu maal gochuu qabaa? Imaammata isaa hojiirra oolchuu maal gochuu qabaa? Harshi ta'a jalqaba. Harshi ta'a namoota isa dura dhaabbatan kamiyyuu hin balleessa. Zan uummanni immoo noormalii ni irraanfata tiyoorii jedhutu jira. Kana Makabeelee jedha. Yeroo baay'ee yoo ilaalte namni irraanfataa deemeetu bakka sirnichi lafa qabataa deemaa jira. Kun biyya baay'ee keessatti poolitikaa waan ittiin ilkaan buqqifanne ittiin barsiisnudha. Ni irraanfataa deemama. Waan gara jalqabarra kootii taataa baay'ee iyyitaa hiriira of nyaattaa qullaa deemtaa bakka banneetti waan qabdu walitti qabdee tuma jettuu suuta irraanfataa dhiisaa maal jechaa booda gara dhuunfaatti deebiteetuma nagaan hunneetta malee wanni dhufu akkasuma soosaayitii biyya hunduma keessatti wanna kana tiyooriidha kun waan hojiirra oolee ilaalamedha. So maaliif ta'e wanni sun yoo jennee sirnatu ijaaramaa jira. Sirna akkamiiti ijaaramaa jira? Sirna Itoophiyummaa Oromoo irrattis saboota kaan irrattis fe'uutu ijaaramaa jira. Sirna Oromummaa barbadeessee boolla Oromummaa irratti awwaala Oromummaa irratti Itoophiyummaa Amaarummaa ijaarutu ijaaramaa jira. Kana nama hamii miti keessan ture. Namni yeroo tokko ani fedhii siyaasaa hin qabu. Aangoos hin qabu durumaan Oromoo gargaaraa lammaan nu waamnaanuma dhaqnee malee duras akkasumara fedhii bolola siyaasaa fi barcumaa hin qabu. Intrestiinis erga biltsiginnaanii uumamaa ida'amuu maal jedhamaa deemameeti. Wannichi naan liqinfamneefan keessaa dhiisaa keessaa wanni ta'e malee ani barsiisaa yuunivarsiitii wanni eenyu caalaa performii godhee fakkeessuutu hin barbaadeeti. Nuuka kana faana nama meeqaa ol fakkeessee akkam barbaade maaliif ani kaayoo sanaaf miti. So waan lafaa ka'ee calliseetuma dunuunfadhee sirni kun akkasidha sirni akkasi qabatamaan ani nama political saayinsii baratedha barsiisu. Calliseetuma jettee miti. Imaammata sagantaa dhaaba sana sagantaa siyaasaa paartii biltsiginnaa maaf amma yoona jechuun uummatatti gadi baasamee dhoksaadhaan ta'a amma yoona. Maaliif dhoksita sagantaa dhaaba kee? Onlaayiniitti maaf hin gadhiisamu? Si ajaa'iba gaa jechuun ama paartii tokkittiidha Itoophiyaa keessatti hambushaa jiru amma. Akka waan inni Oromiyaas paartii ta'etti amma akka waan inni Amaaraas paartii ta'etti akkatti immoo dhiyeeffamu. Amma deengaddaa Taayyeen caffee irratti dhaqee kan inni kana achitti xiqqoo ofirraa dubbatee maanni dhaaba keessatti iddootti haasa'uudhaaf mucaan akkasumatti fakkaata. Jechuun biltsiginnaatti inni amanee jiraata amma gaafii hin qabu gosa faanas lola hin qabu garuu waan xixiqqoodhuma kanallee abaloon asitti muudamuu hin qabu ishii akkasii silaatuu paartii wayi pilaatfoormiin sadarkaa naannoo jiraate caffee irratti dhaqee wannoo akka kana dubbatatu ture. So Oromiyaa irra paartiin hin jiru. Pilaatfoormiin irratti mari'atamu hin jiru. Kana amma gaafannee ture gaafa qo'aa hin bahiinaa hin deeminaa jedhanii ana lammaa namoonni kaanis jiru wanni hin jarjariinaati pilaatfoormii Oromiyaa irratti ni uumna. Bakki irratti mari'atamee irratti waa murteessuu dandeenyu ni jiraata. Nuun jedhanii keessa taa'aa turree dhaggeeffataa turre.
dursa yeroo lamaan interview godhe sana kaasee wanni goonaa pilaatfoormiin itti waa'een Oromoo irratti haasa'amu hin jiru. Waa'ee Oromoo tanaaf paartichi waa'ee Itoophiyaa qofa haasa'a. Nama 360 qabatee taa'a. Iddirii walitti qaqqabameetu jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa qofa rakkoo Itoophiyaati. Itoophiyaawwan gara akkasii baha kanarra jiran rakkina keessa jiru itti kaafta malee yookaan Oromoonni itti kaaftu. Itoophiyaanonni gara kibbaarra jiranis rakkina akkasii qabu kam goonillee inni hun kaasamu namni kaasu hin jiru. Anyways maal siin jechuuf akkana kaasaa jiran beektaa yeroo tokko namni calliseetuma sirna ijaaramaa jirutu jira. Sirna sanatu Haacaaluu nyaate. Sirna sanatu Jawaar Faas nyaate. Sirna sanatu hunduma namoota gaafii Oromoo qabatanii jiran nyaate. Nyaataas jira. So yeroo baay'ee amma yeroo inni jedhama laakki Abiyyi warra Amaaraa shawadaa jira. Yeroo haawultii Minilik achi keessatti ijaaru jarama raqqansiiseetu ittiin Oromoodhaaf siilii wanta kanaan jiru. Warra Amaaraa shawadaa jira. Girmaa Seefuu Muddeetu warra Amaaraa shawadaa jira. Yookaan immoo innoo amma filannoo gaggeeffame deegaa dagayoo Oromiyaa keessatti namni tokko jechuun filannoon hin turre. Garuu naannoon Amaaraa abin faana at least wanni ta'ee jira filannoon jedhamu jira doogaa. So pilaaniidhaan Oromiyaa keessatti Oromiyaan paartii tokkittiidhaan qofa akka bultu hafuura tokko kan baafanne galanni qabsoon qeerroon Oromoo godhe otooriteeriyaanizimii ta'ee faashizimii ta'eetu namni tokko namni Oromoo sana. Zan kana nama abaru kanadha an jedhu nama ejjennoon koo maayinni ofiifuun ofittan gaddaa garuu iddootti dhaabbachuu qabutti immoo dhaabbadheera jedhee waan an amanuu fi abdiis immoo nan qabaadha. Kanaaf Haacaaluu sirnatu nyaate. Great. Waan hedduudha kan of harkaa qabu garuu immoo yoo ilaallu sa'aatiin kenna hedduus deemee jira. Waan takkitti tadhumaa tana gaafadheetiin paartii lammaffaa ta'an yookaan gaafii fi deebii dhaggeeffattoonni keenya warroonni hordofaa jirtan akka nutti hin aarree gaafii 2 yookaan 3 qofa gara gaafii 12 qaba. Kana keessaa 2 yookaan 3 qofa laallee gaafilee gurguddoo sa'aatii dheeraa sa'aatii Dr. Milkeessaan qabutti ilaalee walitti deebina. Gaafii dhumaa tana gaafadheetiin sagantaa irraa kanaan cufnee paartii lammaffaa irratti deebina dhimmoota gurguddoo. Gaafiin inni har'aaf inni dhumaan qopheeffadhe mee egaa Oromoon uummatni miiliyoona 50 bakka ga'u bakka jirutti uummanni jijjiirama taankii fi baankii sirnaa qabatee deemaa jiru waliin qindaa'ee waliin hundaa'ee jijjiiruun biyya danda'amu keessa jiraatanii jibbiinsa Oromiyaa bifa kana hamma kana jibbiinsi sabboonummaa Oromummaa hamma kana jibbiinsi sirna biyya sanaa sirna Oromoodhaan faallaa ta'e ijaaruudhaaf maddu kuni Abiyyi dhugaadhumatti biyya sana keessatti kiingii yookaan nugusa ta'anii deemuudhaaf eenyummaan Oromummaa kuni difeektii qaba yookaan rakkoo qaba jedhee amanee moo completely an Oromiyaa keessa jedhee nooni madde Oromoon waan takka illee hin godhu ambishinii kana ni raawwadha jedhee dhufe maaliidhaaf Oromoo fi Oromummaa irraa Oromiyaa irraa sabboonummaa Oromummaa irraa sirna dheessu ijaaruudhaaf maaltu kakaase jettee yaadda jara kana siraa jijjiiramicha kan fide eenyu akka ta'e hundi kennayyuu beekna waan ta'eef jechuu maaliidhaaf Abiyyi ani choizii jalqabaa ta'uu hin danda'u jedhee yaadee moo ani Oromummaa irratti wanti ijaaramu biyya sana keessatti Oromoon bulcheen beeku kanaaf waan haaraadhaan kan dhufeerra akkuma durii warra sirna durii geggeessan wajjin yoo deeme wayya jedhee moo maalirraa dhufe wanti kun Dr. Milkeessaa akka nama keessa ture arge tokkotti. Ilaal fedhiin Oromoo ifadha. Gaafiin Oromoos ifa ture. Dimokiraasii ture. Gaafii bilisummaa ture. Yeroo tokko hiriyoonni koo tokko bilisummaa arganne kanaan maal goone maal jedhuu danda'a kolfisiisaa. Anyways maalni gaafiin Oromoo paartii tokko jalatti OPDOdhuma dur ture jalatti kufuuf hin ture.
Amma rakkoo maaltu uumame? OPDO'n yoo haga lammaan dhufee aangoo qabatutti ergamaa jechuun paartii TPLF hundeeffattedha. Paartii TPLF hundeeffattee ittiin Oromiyaa saamaa ajjeesaa turtedha OPDO'n. Adeetitti hundeeffamnedha kanuma beeknu jechuudha. So maaltu ta'ee lammaan fa'aa gaafa dhufan tiim lammaan ijaaramee namoonni jijjiirama kana fiduudhaaf fedhii qaban waan kana TPLF irraa adda citan. Gaafa Baahir Daar deemamu sana taaktikiidhaaf akka deemametti hin beekanii lammaanis akkasuma deemutti. So fedhiin Oromoon qabu lammaan dabalatee inni qabu gara dimookiraasiitti ceesifnaa. Yoo uummanni barbaade OPDO haa filatu, yoo uummanni barbaade ABO haa filatu, yoo barbaade KFO, yoo barbaade seexana haa filatu haa ceesifnudha. Uummata kana dimookiraasiidhaan filannoo deemnu an jedhu ture. Inni keenyas akkatti amanu. Booda keessaa fedhiin aangoo waan jiruufi yoo kana ta'e jechuun OPDO'n really genuinely yoo haasofne jijjiirama kana kan fide uummatatu itti wareegamee fide waan ta'eefi OPDO'n immoo aangoo yeroo sana harkaa qaba. Sababa lammaan faarra gubbaadhaa taphataniif jecha OPDO'nis gara uummataatti goree TPLF'n uummata sodaatee bahe. So maaltu ta'ee dura isaa nama sirna akka kanaan dhufadhee tasumaa yaala. Maal OPDO irraa gara ODP'tti yeroo jijjiirru ODP gana waggaa 11 jiraata 15 jiraata inneetu amannee jijjiirree dhumne Jimmatti Yaa'iratti waggaa tokko keessatti bilchiginnaan uumama malee ani iyyaan. So ajandaa dhokatee ture. Ajandaa dhokate sun maali? Sirna nugusaa deebisuudha jechuudha. Sirni nugusaa deebi'ee sirna nafxeenyaa ijaarree akkaataa sanaan Itoophiyaa tokko taate Amaarinyaa dubbattu naannoon hunduu ji'oogiraafikali ijaarree afaan Amaarinyaa bakka hundatti lafa qabsiisnee Oromoo naashinaalizimiin kun akka dadhabee akkaataa kanaan sirna niksinnaa sana deebisnaatu dhufe. Sirna niksinnaa kanaaf immoo kan tolu eenyudha? Illiitota Amaaraati. Nugusa koo waggaa 1000 jechuudha si tolu immoo gareen jira. Gareen durumaa kaasee gareen impaayiratti nuti ijaaredhee amansiisee Finfinnees maadheffatee magaalota gurguddoo adda addaa keessa jiraatee gara kaaba kanaa illiitiin jiru Solomonic Dynasty durumaa kaasee nuyi Israa'el irraa dhufnee waaqan nu muudee biyya kana bushuudhaafi jedhanii warra aman gareen akka kanaa amantiitti hidhatanii gareen kun immoo reedii meediidha gareen. So maaltu ta'ee Oromoon yookaan qeerroon dimokiraatik foorsii. Dimokiraasii fiddaa eessi amana malee si moosisuudhaaf miti. Zan gareen immoo nama moosisuu jira. So as keessaa tokkotti filatame jechuudha. Kanaaf garee nugusaa niksinnaa garee siraata mangist kibra mangistii fi jira dookumentoonni ittiin onni godhamu ittiin qara'amu wayii jira kan niksinnaa kutaa nagastifaa jechuudha. Waa'ee niksinnaa kana sirriitti kan mataa namaa keessa isa qabataniitu isa dubbisu. So fedhiitu gargar ta'e jechuudha. Fedhii sirna nugusaa ijaaruu fi fedhiin Oromoo waliif faallaa. Kanaaf warra nugusaatu take over godhee jechuudha. Sirna Oromoon wanni godhee kuffisee mootummaan Oromoo waadaa galee dhufee Itoophiyaas akka Oromoo toltutti Oromoo itti urgooftu seenaan Oromoo keessatti seenaa Itoophiyaa jedhamu gootonni Oromoo gootota Itoophiyaa ta'anii siniif labsa seenaan Oromoo hundi seenaa biyyattii ta'eetu akka onneedhu afaan Oromoo otomaatikali afaan hojii federaalaa godha afaan 2 akkama afaan Shangoo nadhanii
Dirraasha ishee afaan Oromoo lammata akka gaaffii hin kaafamne kan ajjeesanii bira darban afaan Oromoo afaan shan faana mucaan kee afaan shan akkamitti bara? Literally afaan shan gochuu jechuun balbala translationii banama. Nama afaan language policy irratti ni specialize godhe. Yoo afaan lama ta'e garuu lammii hundi afaan lama barateetu afaan kee wal qixxisiisa. Afaan shan ja'a yerootu immoo balbala tajaajilaa banama jechuudha. Kan amma biyyoota nan beeka biyyoota South Africa afaan 11 qabdi. Afaan 11 yeroo ta'u lammiin hundi afaan 11 afford hin gootu. Akkamitti barsiifta daa'ima kee afaan 11 afaan ja'a akkamitti barsiifta? Afaan lama yoo ta'e garuu necessary amma exactly bilingual federal government fi akkasuma ja'a goona jedhanii diraamaan taphatamu is dead bakka. Anyways maaltu kan kaasee fi fedhiin Oromoon democratic force dha. Waa'ee Nixonnaa, waa'ee hacuuccaa, waa'ee nama balleessuu hin qabu of keessa. Democratic force yoo ta'e immoo filannootti dhiyaata. Yoo uummanni si filate malee wannati opiidiyoon bara baraan inni jiraatuuf hin danda'amu jechuudha. Kanaaf asitti wal'aa jechuudha. Kanaaf warra amma genuinely dimokiraasiitti ce'uu qabna jennee amannu keessaa harcaanii jechuudha. Gaafiin biraan jiru. Warri immoo Nixonnaan taafufuu itti dhamaaneetu finne aangoo kanaa. Kanaafuu duunee banna malee Amaara faana wal taanee biyya simbushina jedhan immoo itti fufanii jechuudha. So sirna nugusaa ijaaruudhaaf filatee sirni nugusaa immoo sirni nafteenyaa isaaf tolaaf waan ta'eef jechi galee kanarraa kan ka'e humna Oromoo keessa jiru kan faana iyyuu yoo calliseetuma nama aangoo barbaadu, nama lafa barbaadu, lafa birrii barbaadu, doolaara barbaadu, namootuma callisee fedhiidhaaf jedhani kan immoo barcuma gaafatan harki caalu immoo opiidiyoo keessatti namni hiriyoota hedduu achi keessa jiru yoo dhiisnee baane eessa dhaqna? Maal nyaanna? Nu balleessu. Daa'ima of jalaa qabna. Mana nurraa fudhatu. Eessa dhaqnaa jedhan. Atamma barumsa kee baratteetta waan ta'eef akka barbaadde nan qacaramaatteetu zarraaf jetteetu shaaffareen jettaa nummoo eessa dhaqna dhaniisu dhugaa qabu immoo yoo laalte. Yoo asii baan amma naanii mana narraa fuudhanii wanni godhanii jenne sadaqaa adda addaa iddoo adda addaatii kadhadhee namni wanni godhee mana naa kireessan. Anuugaa achi immoo akka hin qacaramne immoo dhiibbaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan. So namni hidhameetu jiraachuudha caasicha keessas. Garuu namni itti dhaga'amu jira sirriitti jira quba ol qabna. Kanaaf sirnatu fedhii adda addaa ta'e fedhii nugusa ta'uu fi fedhiin Oromoo immoo dimokiraasiidha. Kanatti namni Oromoo qabsaa'onni Oromoo ijoon Oromoo hundi kun ajjeefamee kun hidhamee kun bosonatti nam'ee kun I'm sorry nus kunoo hojii qansiraa barbaacha biyyaa ba'a. Great. Gaafilee hedduutu ture ammas sa'aatii barbaadurraa akka hedduu duubas deebiseeti yeroo hojiirraa akkasii qabe. Waa'ee lammaas waan kaafnutu jira gara fuulduratti jechuudha. Filannoo sana duuba deebinee wantoota kaafnee ilaallutu jira. Maddi rakkoo fundamentally Itiyoo naashinaalizimii walitti araarsanii biyya sanitti fufsisuun ni danda'ama kan jedhu kutaa ittaanu keessatti wantoota kaafnee ilaallu hedduutu jira. Waa'ee ajjecha Haacaaluu irrattis wantoota keeziin isaa maaliin akka ka'e akkamiin akka nyaatame wantoota kaafnetu jira. Erga sana booda akkaataa keeziin itti handil godhamee namoota diraamaa koortii keessatti itti taphatamaa jirus waan achi keessaa kaasee kutaa lammaffaa keessatti ilaallu jira. Aggaammi ajjecha Jawaarfaa boodaa fi dura wantoota shiroota xaxamantu jiru keessattuu waltajjii guyyaa 17 interviyuu jalqabaa keessatti ka'e sana keessatti wantoota laallaman kan kaafnu jira. Walumaa galatti xaxaan siyaasa biyya sanaa
hiikkoon inni dhumaa dhuguma federeeshinii san itti fufsisuun ni danda'amaayi. Yaadota walitti bu'aa kana akka Profeesar Mararaa jedhutti የሚጋጩ ህልሞች yaada jedhee kitaaba isaa sana keessa kaa'e sana dhugaadhuma abjuu sanniin walitti araarsanii biyya san itti fufsisuun ni danda'amaa kan jedhu kutaa lammaffaa keessatti ilaalla. Kutaa lammaffaa keessatti dhimmoota kanaa fi kanneen biroo kaafnee ilaalla. Har'aaf sa'aatiin nun geenne Dr. Milkeessaan dhimma biraa oduu qabu jidduudhaan dhufee sa'aatiin gaafateerraa iyyuu darbee hanga sa'aatii kanaa turre turtii waliin gooneef Dr. Milkeessaa affeeraa koo fudhattee sagantaa kanarratti argamuu keetiif hedduu galatoomi sin jedha. Ayyee galatoomaa nagaa ta'a. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin addaa gaafii fi deebiin Dr. Milkeessaa wajjin godhe kutaan tokkoffaan isaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa keessatti qabxiilee hedduu kaafnee mari'annutu jira. Qabxii har'a kaafnee mariitti goone tanaan akka hin aarree wantoonni hedduun ka'uu qaban akka jiru nan beekaa garuu karaa irraa qabeeti dhimmoota kanneen irratti mari'anne sagantaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii qabaadhaa jedha qophii har'aa kana asumaan hin xumuru.